akka nama tokkotti maal akka ta'anii baay'een keenya yoo hin beekne ta'e arjotti baratanii kutaa 7 immoo Haayila Sillaasee Secondary School lafa jedhanii Naqamteetti baratanii achi Jeneraal Wingeetitti baratanii Jeneraal Wingeet Finfinneetti baratanii achiiti Yuunivarsiitii Finfinnee galanii saayinsii faakaltii keessa jiyooloojiitti digirii argatan. Akka jedhanitti utuu yuunivarsiitii hin galin Dr. Haayileen wanna kanaan hin yaadadha namni maatirikii yeroo fudhatu A meeqaa fi B meeqa fudhateen kun waanuma guddaa turte gaafa inni yaadatutti akka jedhanitti dhugaadhaan sirtifikeetii isaanii agarre gaafa maatirikii jedhan san fudhatanii darbanii A 10 fi B 2 argataniitti darbanii jedhama. Gaafa yuunivarsiitii fixan jiyooloojiitti fixan immoo GPA'n isaanii 4.4 fixanii A duwwaa argatan malee gara biraan arganne jedhama. Hammam akka dhugaa ta'e hin beeku garuu namoota isaan beekan firoota hoo kan ta'an kan wajjin guddatan irraa akkan dhagayetti Dr. Haayileen waa'ee jiyooloojii duwwaatuun ta'in waan hundumaa beeku turanii jedhama. Waanuma hundumaa beeku turanii jedhama. Jechaan yoo saayinsii jalqabdan saayinsii irrattis hin beeku, yoo theoloojii jalqabdan theoloojii hin beeku, yoo filaasofii jalqabdan filaasofii hin beeku. Waan Dr. Haayileen hin beekne hin jiru jedhanii nama asumatti dhalatee wajjin guddatee tunatti hime waan isaan hin beekne hin jiru. Yeroo lallaban illee qeesii warra itti muudaman isaan caalaadhatti nama hawwatu jedhameeti dubbatama Dr. Haayileen. Sana booddee yuunivarsiitii sanatti Department of Geology achi keessatti hafanii barsiisaa turanii biyya Faransaayii dhaqanii master MA argatan sociologytti sana booda philosophy PhD jalqabanii turanii xumuruu isaanii ani hin beeku. Xumurre natti fakkaata kanaaf Dr. Haayilee yeroo jedhani Dr. Haayileen waanuma hin danda'u jedhamanii doktorii jedhan malee doktorummaan waan kennameef natti hin fakkaatu. Philosophy garuu Le Palais de l'Académie de Paris achitti barataa turanii. Sana booda utuu achitti barataa jiranii biyya kana keessatti namoota waraana Itoophiyaa keessa turantu akka kudeetaa tokko Haayila Sillaasee irratti yaalee ture. Bara sana namni muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka ture Akiliiluu Habtewaldi Faransaayii akka gaariitti waan beekuu fi Faransaayii sana gaafatee namicha kana achi nuu ari'aa jennaan warri Faransaayii Dr. Haayilee ari'a biyya sana ari'a. Yeroo sanatti Dr. Haayileen Faransaayii bahanii gara Hamburg Germany dhaqan. Yeroo sanadha waa'ee afaanii kan isaan qorachuu jalqaban. Hamburgiin gaafa turanitti waa'ee afaanii qorachuu jalqaban biyya sana ari'amanii. Garuu gaafa Faransaayii turanii sochii barattoota Itoophiyaa Awurooppaa keessatti qooda guddaadha fudhatu turanii. Qooda fudhachuu isaanii duwwaatuun taanee theory marxismii kana kan akka isaanii hin beekne waan jiruu fi barreessaa kabajamaa honorary secretary of the French Socialist Party ta'anillee nama muudaman turanii jechuudha. Hamburgitti dhaqan isaan waa'ee afaanii barachuu jalqaban. Amma waan isaan asitti maqaa isaaniitiin waa'een afaanii kun ka'eefi Dr. Haayileen akka nama tokkotti nama waa baratan nama waan hundumaa danda'an waan ta'eef tun ta'in gumaacha afaan Oromootiif maal godhan kan jedhu irraati waan ka'eefi waa'ee isaanii immoo dubbata. Baay'ee hin beekamu baay'een waan hin katabneef waa'ee isaanii kan katabame keessaatii fi Dr. Fayyisaa Damee waan lamaan tokko waa'ee isaanii katabeera gumaacha isaan afaan Oromoo dagaagina afaan Oromootiif godhan keessatti achi keessatti akka isaan dubbatanitti Dr. Haayileen abbaa qubeeti. Father of qubee afaan Oromoo jedhu. Kana duwwaas miti Oromoo Studies in Europe kan bu'uureessan isaanii jedhu. Karaa afaanii yoo ilaalle waa sadii godhaniiru jennee fudhachuudhaaf hin dandeenya. Garuu wanni sun guutummaadhaan kan Dr. Haayilee ta'uusaa ani Dr. Haayileen xalayaa baay'ee katabaniiru. Daayirii baay'ee qabu. Waan adda addaa kan afaan Ingiliziitiin, afaan Faransaayyiitiin, afaan Ingiliziitiin, afaan Amaarinyaatiin kataban jira. Waan sana koppii sanan qaba. Yoo asitti Dr. Haayileen waan isaan godhan maqaa isaaniitiin dhaabii kun dhaabbate waan sana yuunivarsiitii kanaaf nan kenna. Maaliif achitti qabaachuu ta'uu jira. Afaan Oromoo qubee laatiiniitiin akka katabamu irratti akka Babaqqalaan fa'aa jedhanitti afaan isaaniitiin phonology of the Oromo language ka jedhu kana akka inni wal simatu
afaan Oromooti wajjin simatuu fi bu'aa guddaa godhaniiru jedha. Kun waan hamma tokko dhugaa qabudha. Lammata immoo akkaataa wanti inni itti katabu sanayyuu qubeen kun akkamitti akka inni wal simatu waan isaan godhan dubbachiistuu, dheeressituu, gabaabsituu kan jedhan kanarrattis waan isaan godhan hundee ta'eera. Afaan Oromoo laatiiniidhaan akka katabuudhaaf danda'u yookiis qubeen akka ta'uudhaaf hedduu akka isaan hojjetan himama. Sadaffaan immoo yeroo sana keessatti bara 1960mootaaf 70moota sana keessatti Dr. Hayileen afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf akka dubbatamuuf jalqabaniiru jedhama. Tokkoffaa sochii barattoota Itoophiyaa keessatti asitti isa ta'u biyya alaatti isa ta'u dibeetii sana isaan jalqabee jedhama. Dhuguma immoo waan isaan kataban jira waa'ee isaa. Dhimmi kun dhimma biyyoolessaa ta'ee akka yaadamuuf, akka ka'uuf, akka namni waa'ee isaa dubbatuuf. Maaliif? Waanuma dubbatametu ta'uudhaaf immoo adeema miti. Yoo namni dubbate waa'ee isaa dubbate hundumtuu waa'ee isaa beeketti ta'uudhaaf adeema waan ta'eef yaada kana kaasaniiru waan jedhaniif waan kana sadan gumaachaniiru waa'ee afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'utti jechuudhaa fi kanarratti dhugaadha waan baay'ee akka isaan godhan hin beekama. Afaan Oromoo maaliifitti katabamuutu irra jira kan jedhu keessatti waan isaan kataban tokko Tiglachin kan jedhu the Journal of Ethiopian Students Union in Europe, Izue, kan Izue sanarratti afaan Amaaraatiin waan isaan kataban jira. Akkuma sila jedhe waan an sassaabe sana keessa jira sun. Achirratti languages in Ethiopia, Latin or Ge'ez for writing afaan Oromoo kan jedhu 1970 irratti waan isaan maxxansan jira. Isatu gaa dubbii sana jalqabee jechuudha. Akka waa'een kanaa afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uu fi haasawa hawaasa keessa jiru irra jalqabaniiru. Biyya Itoophiyaa keessatti jalqabaniiru. Sochii barattoota Itoophiyaa keessatti jalqabaniiru kan jedhu sababiin isaa sababii waan kana isaan katabaniifi jechuudha. Lammaffaan hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu amman akkan sila dubbataa ture Hamburgitti waggaa 2 afaan Oromoos barsiisaa waa'ee isaas qo'ataas yeroo turan walitti qabanii fi hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu afaan kan biraatiin afaan Ingiliziitiin Oromoo Grammar Book jedhamee kan hiikame sun waan isaan katabanidha. Isaantu seera dhugaasaas akkamitti akka inni katabamu kana achi keessatti kataban. Sadaffaan bara birraan baree kan jedhu achuma Paarisitti kan maxxanfame afaan Oromoo akkamiin akka afaan qubeetiin yookiin laatiniin akkamitti katabamu seera isaa duwwaa dubbatanii sun ta'in hojiirra immoo oolchan. Bara birraan baree kan jedhu suni qubee isaan baasan qubee 35 afaan laatinii kan ta'u itti dhimma bahaniiti kitaaba kana katabanii jechuudha. So waan kana sadaniin gumaacha guddaa godhaniiru. Haasaa jalqabsiisaniiru. Akkamitti akka inni katabamu hirmaata dubbii afaan Oromoo keessatti katabaniiru. Kana malees immoo miti hojiirra illee oolchaniiru yeroo sanatti jechuudha Dr. Hayileen. Waan ammaan jedhe keessatti waan isaan kataban afaan adda addaatiin waan isaan kataban afaan Jarmanii waan hin beekneef isa baay'ee isaa dubbisee hin beeku. Garuu amma waan isinitti illee waa'ee Akililuutu Ariyee jedhu sana Akililuutu Paarisirraa Ariyee jedhu achi keessa jira. Achi keessa jira. Waan nu hin beekne waan baay'eef jira. Garuu afaanumti Oromoo jalqaba laatiniidhaan akka katabamu gumaacha guddaa kan godhan namoota baay'eetu jira. Magaalaa Munich sana keessa jira wanni isaan katabaa turan. Wanti ta'e nama tokkotu gurguramee akka fedhee daallee ka jedhan gurgurameeti biyya Munich sanatti gale. Abbaan isaa Prince Maximilian ka jedhan biyya mana isaa keessa ergachuudhaatiifiti bitatee gale. Prince Maximilian of Bavaria. Mana sanatti garuu afaan Jarmanii waan hin beekneef afaan Jarmanii akka inni baratuuf innis Sudaaniirraas kan deeman ijoolleen 5 afaan Jarmanii akka baratanii fi nama Karl Tuchek jedhan hakiimiidhanni hakiimii kana fuudheetitti qaxaree naa barsiisa afaan Jarmanii jara kana naa barsiisii jedheen. Tuchek garuu afaan Oromoo kana dhaggeeffatee hedduu waan itti toleef afaan Jarmanii isaaniin barsiisuurra isaanirra afaan Oromoo barachuu eegalee jechuudha. Tuchek afaan Oromoo jaallachuu isaarraatii waan ka'e. Oshuu Aagaa jedhama namichi kuni wal agarsiisa. Guyyaa sana wajjin oolan achii garuu gargar bahan. Ergii gargar bahanii booda
akka isaan xalayaadhaan wal qunnaman godhe. Xalayaan isaan daddabarsan xalayaa sensila dubbadhe xalayaa 1822 kan jiru xalayaa sana dubbisuu sana keessatti waan an arge kuni kan inni barsiisu afaan Oromoos kan to check in barsiise. Kanaaf warra afaan qorataniin to check to Oromo grammar and vocabulary of Oromo kan jedhu to check to katabe bu'uureen sun isa to check inni jedhamuun sirreeffamuu qaba. To check in iyyuu kan barsiise akka fedhee daalleeti Oshuu Aagaati. Isa malees immoo ijoolleen gara biraan achi keessa jiru Oshuu Aagaati malee Karl Habash kan jedhani maqaan isaa Amaan Goondee kan jedhan biyya Jarmanii sana keessa jira. Isa malee Bilillee kan maqaan isii yeroo baay'ee Mahabuubaa jedhanii dubbatanii inuma jirti achi keessa. Ganameenis Gibxitti Faaximee kan jedhamtu gaafa Jarmanii geesse immoo Pauliinaa kan jedhamtu suni hedduudha barsiisan. Kanaafi katabbu eenyutu jalqabe qubeedhaan afaan Oromoo eenyutu jalqabe yoo jedhanii warra gabrummaadhaan gurgurame biyya Jarmanii dhaqee to checkin iyyuu barsiisedha malee to checktu jalqabe miti jechuudha. Kun sirreeffamuu qaba jechuudha. Yeroo kanaa boodas afaan Oromoo qubeedhaan barreessuu eegalame. Dr. Hayilee Fidaanis dagaagina afaan Oromoo keessatti gumaachi isaan kennan guddaa ta'uu Profeesar Isqeel Gabbisa dubbataniiru. Isarraa warra Ameerikaanii fudhatan. Waa'een Oromoo kan inni akka haaraatti jalqabame warra Oromoo biyya sana dhaqe warra gabrummaadhaan dhaqe sanarraatii malee achitti waan jalqabe miti jechuudhaaf hin jedhe kana sararanii agarsiisuudhaaf hin danda'ama jechuudha. So 1871 sun yookiis bara 1918 suni afaan Oromoo laatiniidhaan katabamu bakka inni itti geeddaramedha. Guyyaan inni itti geeddaramedha. Sababii kanaatiif kun yaadamuutu irra jira jedheesanii dubbachuu barbaade. Waggaa 20 tuuchee komaan hojjenne. Garuu waggaa 20 booddee waan adda addaatiif for other reasons jedhee waan inni katabu asitti waan ani keessa deemuudhaaf bara waggaa 20 booddeedha kan inni afaan qubeetti deebi'e. Garuu inni Ormaaniyaa jedhe sunis qubeedhaan akkasuma jedhee kan inni lole sunis waggaa 120 booddee bara 92tti Ormaaniyaanis deebi'ee ka'e qubeenis deebi'ee ka'e. Kanaaf Hayilee Fidaan maal godhe yoo jenne isa miti kan jalqabe kan biraa kan inni godhe garuu akka addi bilisummaa Oromoos gaafa sana lolanii uummanni Oromoos gaafa 91 akkasitti hamurtaa'u kan jedhamuu fi bara 70 keessa akka haaraatti katabuu akkan sila dhufe akka haaraatti katabuudhaaf dheeressituu kana gabaabsituu kana waan jedhee inni itti daddabaleefiti hundee godhe gaafa sana. Deebisee akka inni ijaaramuuf akka 70 keessa hundee godhe malee Dr. Hayileen sana keessa hin turre jechuudha. Sababii shantu jira waan Hayileen garuu itti yaadatamuun irra jiru. Tokkoffaa Oromoo Grammar Book inni jedhu suni afaan Oromoo laatiniidhaan yookiin Roman scriptidhaan kan inni katabe 70 keessa akka haaraatti kan inni katabame warra Faranjiiti malee kan Oromoo ta'ee qubeedhaan kan katabe bara 1871 booda ka biraan hin jiru. Hirmaati dubbii afaan Oromoo gaafa katabamu isatu jalqaba katabame. Kanaafi tokkoffaa waan inni godhe kanadha jechuudha. Lammaffaan kana jedhee sanan dhaaba. Lammaffaan achi keessatti waan inni katabe jira. Akkas jedha Dr. Hayileen kan inni achi keessatti yaadni keenya akkasii jedha waan inni katabe irraatii jedha. Tokkoffaa Oromoonni barumsa qaban macaafa kanaan Oromoota biraa barsiisuu haa yaalanii. Gaarii yookiis gadhee ta'uun isaa hojiidhaan agarsiisan. Lammaffaa warri barumsa qaban kun 3-4 ta'anii walitti qabamanii biyya Oromoo hunda keessatti naanna'anii hubatanii nama hagaafatanii utuu hin nuffin ha barbaadan. Aadaadhaa fi hooda Oromoo barsiisa dhaloota darbanii walitti haa qaban. Waan argatan hunda hacaafan. Akkasitti afaan keenya tokko gochuu, bal'isuu, qulqulleessuu dandeenya. Akkasitti nuyi warri ija banannee saba Oromoo yaada haaraadhaa fi yaada tokko jalatti jireenya haaraa barsiisuu akka danda'an goona. Yoo macaafni kun hojiirra oole Oromoota yartuullee dammaqsuu danda'e yoo Oromoonni barumsa qaban afaan keenyaan ittiin caafan yoo kunis Oromoota walitti dhiyeessuudhaaf walitti qabuudhaaf jalqabe yoo inni
ija barbaachisuudhaaf isaan gargaare gammachuun keenya sona hin argatu waan baranneef arganne jechuudha jedhee itti fufu. So afaan Oromoo duwwaa sun ta'in dammaqinaa fi tokkummaa Oromoo jedhee dubbata. Afaan kanatu jedhe afaan Oromoo guddisuu dagaagsuu waa tokko yoo kanaan hojjete adda adda ta'uu isaas walitti fidnee tokko goona kan inni jedhe. So isarrattis hojjeteera jechuudha. Waan kanarrattis hojjeteera. Sadaffaan waan guddaan inni godhe warra afaanitu irra beeka phonology, morphology, syntax isaa gadi fageenyaan akka qoratamu godhe. Arfaffaan hirmaata dubbii jechuun afaan sagaleewwan haaraallee keessaa babaase. Hirmaata dubbii jechuun isumatu baase gaafatan maqaasaa. Hirmaata dubbii jechuun figures of speech akka jechuuti gaafa. Sarloogaa jettanii geeddattaniitu gaafa sana garuu inni akka sagalee haaraatti baase. Kana malees immoo sagaleewwan haaraa kan inni baase waan baay'eetu jira jechuudha. Shanaffaan afaan Oromoo laatiiniidhaan katabamuutu irra jira jedheeti kan inni recommendation kan inni kenne boodana 91tti yookiin 92tti akka laatinii ta'u isarratti hundee cimaa godheera jechuudha. Kana godheera Hayilee Fidaa. Sababii kanaatii fi maqaa isaatiin waan godhamu irratti baay'ee gaariidha. Waan yaadachiisa murteessaa waan godheef waan gaariidha. Afaan akaadaamii kun maqaa isaatiin moggaafamuun waanuma seera qabeessadha waanuma ta'uun irra jirudha. Kanaaf kana yaaduudhaaf yuunivarsiitiin Wallaggaa kana yaaduu isaatii fi waan baay'ee godheera. Waan tokko itti dabaleen xumura maaliif waan isin dubbadhe xalayaan afaan akka fedheedhaa fi oshuun waliin daddabarsan sun sana hundumaa fuudhee tokkoffaa qubee ammayyaatiin ani jechuu kooti. Isa fuudhee dubbisuun isaa akkam akka inni nama rakkisuun beektanii ilaa akka jedheetanii itti naadhaan ilaale gaafii maaliifi akkaataan itti katame rakkisaadha dubbisuun afaan qubee isaan ittiin kataban tokko achirraati fuudhee akka duriitti tunteen akka ammaatti qubee ammayyaatiin isa immoo afaan Ingiliziitti hiikee chaaptarii 2tti dabalee kitaaba qopheessee fixeen ture. Wanni sun hojjetamee dhumee jira. Yoo akaadamiin kun yookiis instituutiin kun dhaabbate asitti dhufee fixeetanii maqaa kanaanii kitaabni sun akka inni katabamu. Yuunivarsiitii Wallaggaatti maqaa Dr. Hayilee Fidaatiin akaadaamiin afaan Oromoo akka hundaa'u taasifamuun isaa seenaan isaanii akka yaadatamu taasisa jedhan obboleettii Dr. Hayilee Fidaa kan ta'an aadde Alamtsaay Fidaa. Ma afurii bichitti ittiin baradhe. Warri kan baratanii haati alaa qabaydhan. Utuu kun hundin dhufnee akka haati keenya du'aniini uftee deebite. Ijoollee durbaa 2 qaba ture. Amma wal quba qabnu duraa wal quba qabna turre. Tu haati keenya hin du'in, tu abbaan keenya hin du'in wal quba qabna turre. Baay'een gammade. Baay'ee seen gammade. Maqaa dhumti isaa mana dhaamuudhaaf iyyuu baay'een gammade dhugaa. Waan du'e natti hin fakkaatu waan ka'e natti fakkaata malee. Inkaan maqaa isaa namni kaasa inni hin dhassaamne. Garuu gisee booddee kun Waaqayyoos keessa bu'ee nama keessa bu'ees Waaqayyo maqaa isaa kaase malee baqqaanuun maqaa isaa dhiisnee teenyeerra. Ijoolleen amma kanarraa barachuu danda'an akkuma isaa jabaatanii baratanii maqaan isaanii akka kana dhahamee amma nuun du'eera maqaa isaa dhiisnee irra turre miti amma Waaqayyoof galatu akka nama fayyaa isaatti ilaalla malee akka nama du'eetti ilaallu bakka.